nitti gurguratan daa'ima akkuma tokko godhan bakka biyya keenyatti kaan ija keessaa baasaniiti ittiin kadhatan jechuu daa'ima namaa kararraa fuudhanii kaan kalee keessaa baasee gurgurata kaanii gudeeta namni akkamitti garuu ani bar na dhiba kista kata wallahi lazim jechuun na dhiba namni akkamitti daa'imatti qofa baafata garuu daa'ima xiqqishoo kanatti akkamitti I don't know wallahi abaarsa qaban malee namni akkamitti daa'ima xiqqoo kanatti garaan isaan dandee garuu sagalee isiin iyyitu sana akkamitti danda'an qiyamaatu ga'u jira wallahi qiyamaan ga'u jirti guys kuni waan xiqqaa akka tiraa dubbatamu miti subhaanallah wallahi a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun nama dhiba wallahi wallahi rabbiin qoftiin haqa miciyootanaa habaasu rabbi haqa miciyootanaa habaasu rabbi maatii isiitiif jajjabina hannuuf jechuun osoo maatii mee yaadame deeqaa takkaaf miti sakandii takkaaf obbaleetii tante laga ni ulfaata argitanii anama gizeen akkana jiru obbaleetii hanqa isii waan hin qabuuf natti ulfaata gizeen akkana jiru obbaleetii yerratti yoon jee awwaan fooqii tana gubbarraa of darbuu natti fakkaataa waan isini gale mee deeqaa takkaaf yaada obbaleetiin tiyya osoo ajjeesanii gudeedanii fannisan yaada mee waan akkana yaada ifirratti yaada akkasuma jechuu obbaleetuma teeti amma ta gudeeddamte tun ilmoo keeti kan gudeeddamte tun amma wanta gaafa sagalee taatu tokkoffaan namummaan si dhaga'ameeti lammaffaa akka boorsirra hin geenyee fi akka ilmaan keetirra hin geenyee fi waan tokko gaafa gootan bakka namummaan isinitti dhaga'amuu qaba guys wallahi laazim sagalee taa fi an gaafa namni keenya gaafa waatee namni keenya sagalee hin taane na dhiba wallahi laazim sila ara micoon habashaa taatee feemasni guutuun gabbaatee iyyitee jechuun naxalaa uffattee biyyi guutuun gabbee gurraacha uffatee iyya jechuu arginee turre mitiire hayi arginee bar daa'imni daa'imuma tunis ajjeefamtee jirti gudeeddamtee jirti gudeeddamuu fi ajjeefamuu bira kuttee bar fannisan bar mukarratti bar haadaan fannifamtee bar nuti bar oromooni ofii teenyaaf bikka xiqqoo if keenyaa bar ofii keenyaaf of gabbuusnaa bar ni beektanii maaliif jennaan sagalee waliif hin taanuqa sagalee waliif hin taanu silaama waa bahee biidiyoon bahee jaan hundi mana banattee teessi jechuu hundi wal salphisuu irratti mana banateettaa haatiin beene hundaan mana banateettaa miidiyaa kana qawxii wata waan isin galchineetti waan isin namni fedhii isaatiif viidiyoo walirraa waraaba fedhinnaa mataa isaatiif jechuu itti yaadee waan godhetti irraa haasoytan jechuu waan itti yaadee abbaan viidiyoo akkana bilbilee haasee irraa gabbaatanii haasoytan waan garuu namummaan namatti dhaga'ame ilmoo daa'imaatu gudeeddame ilmoo daa'imaatu oromiyaa keessatti ajjeefame ilmoo daa'imaa fannifame gabba hiddubaddu yoo siin jenne garuu teessee nama dhaggeeffattaa jechuu osoon afaan oromootiin sagalee ta'uu baadhee fi amma afaan amaariffaatiin sagaleetiif biyyi guutuun gabbaatee sagalee taatiif jechuu gaafa ayyaantuun asiitiin irratti naqamu dhugaan isinitti hima dhaggeeffadha dhugaa dubbatan firummaan hin baddutti oromoon dhaggeeffadha dhugaan isin hima gaafa ayyaantuun fuulli isirratti asiirri naqamu oromoo caala eenyutu sagalee ta'eef as jala barreessaa habashaatu sagalee ta'eef Itoophiyaawiti sagalee ta'eef dhugaa walitti himne jechuu chaaleenjii jaanii chaaleenjii hunda hojjetanii jechuu afaan amaariffaatiin fitila ayyaantu jedhanii hojjetanii dubartoonni artiistoonni hundi
artistoonni hundaa gabbee sagalee ta'eef jechuu hinki jibee yoo maal jennaan laal nama jibbuun akkuma jirutti ta'e haqa jibbuun immoo rabbii waliin si wallalchiisaa jechuu. Okay, Oromoon sagalee osoo hin ta'inii fi Habashaan guutuun sagalee taatee fi micciyoo san biyyi guutuun sagalee ta'anii sagalee achi sagalee ta'anii jechuu dubartiin gabbaatee keenya osoo ciisuu jechuu. Nuti walirratti malee waan nuraa ta'e irratti waan nuraa du'e irratti waan nuraa qalamee irratti waan nuraa gudeeddamee irratti waan nuraa fudhatameetti irratti sagalee ta'uu hin dandeenyu jechuu. Garuu waan nu galchine abbaan fedhe itti yaadee waan viidiyoo waraabee poost godhe irratti itti yaadee waan footoo kee irratti itti yaadee waan galabbaxamee irratti immoo namni tokko isin gaafatu gaaffii barbaadu dhiisaa nu kadhaadha bakka waan kana dhiisaa innitu isin kadhanna jechuu. An akka namatti wallahi laazim akka Oromootti miti amma kan dhufee sagalee ta'u jiruuf akka namatti nama waan itti boru ilmoo qabaachuu hin danda'a obboleeyyiin bachaa jira sagalee ta'aa jira sinigalee. Akka Oromoottis ta'e akka Oromiyaatti illee miccoo xiqqishoo tana dhabne ilmoo daa'ima tana gudeeddamuu isirraa gudeeddamuu qofa osoo hin ta'in ajjeefamtee jirti. Gudeedanii ajjeesanii mukarra fannisanii biraa deemanii. Kanaafuu maatii isiitiidhaaf jajjabina hawwina. I don't know. Dubbatuun illee nama dhiba. Maal jettee akka dubbattu bakka jechuun wantummaa biyya keenya keessatti hojjetamaa jiru wanta dubbattu hin beeknan. Wallahi nama dhiba gis takka jechuun gaafa guddatee baa mataa kana nama dhukkubsa. Astu nama dhukkubaa gisee guddatee astu nama dhukkubaa jechuun ammas biraatuun asbiraan na dhukkuba jira. I don't know. Haalli uummata keenyaa illee mataa na dhukkubsa. Haalli uummata keenyaa ummanni keenya immoo walirratti hojjetu malee wal jala dalaguu malee waliif dhaabbachuu takiin rakkoo waloo nutti dhufte ofirraa qolachuu hin dandeenye. Wanti naan Oromoodhaaf ilaarraa sagalee osoo sagaleen ta'u ture nama uummata kiyyaaf sagalee ta'uudhaan. Okay, ani waa malee shuguxii Oromoo taniin jameef. Okay, nama sagalee dakiin bika nama guddaa dhaabbadhee beekameedha. Okay, so wanti naan jechuu barbaade akka Oromoottis ta'e akka Oromiyaatti illee miccoo xiqqishoo tana dhabne ilmoo daa'ima tana gudeeddamuu isirraa gudeeddamuu qofa osoo hin ta'in ajjeefamtee jirti. Gudeedanii ajjeesanii mukarra fannisanii biraa deemanii. Kanaafuu maatii isiitiidhaaf jajjabina hawwina. I don't know. Dubbatuun illee nama dhiba. Maal jettee akka dubbattu bakka jechuun wantummaa biyya keenya keessatti hojjetamaa jiru wanta dubbattu hin beeknan. Wallahi nama dhiba gis takka jechuun gaafa guddatee baa mataa kana nama dhukkubsa. Astu nama dhukkubaa gisee guddatee astu nama dhukkubaa jechuun ammas biraatuun asbiraan na dhukkuba jira. I don't know. Haalli uummata keenyaa illee mataa na dhukkubsa. Haalli uummata keenyaa ummanni keenya immoo walirratti hojjetu malee wal jala dalaguu malee waliif dhaabbachuu takiin rakkoo waloo nutti dhufte ofirraa qolachuu hin dandeenye.
wanti nani oromo la filarra sagale oson sagale ta'u ture nama ummata khiyaf sagale ta'udan okay ani waamale mshuguti oromo tanin jamif okay nama sagale dan dakin bikaw nama guddaa dhaabadhe beekameedha okay so wanti nan jechu barbaade gizi